Afrikaa kibbaatti gareewwan sochii farra godaantotaa gaggeessan yeroon godaantota biyyoota Afrikaaf kennan guyyaa boruu yookiin kibxata xumurama. Ji'oota dheeraaf sochiin farra godaansaa Afrikaa kibbaa magaalota adda addaa keessatti manneen daldalaa godaantotaa gubuu yookaan saamuu, ajjechaa raawwachuu fi dararaa adda addaa raawwachuu itti fufee ture. Magaalota biroo keessattis hiriironni gurguddaan gaggeeffamaniiru. Kana hordofee biyyootni Afrikaa adda addaa tarkaanfii fudhataniiru. Fakkeenyaaf mootummootni Gaanaa fi Naayijeeriyaa xiyyaara ramaduun lammiilee isaanii dhibbaa fi kumaan lakkaa'aman qe'eetti deebisaniiru. Kana wajjin wal qabatee waancaa addunyaa irratti biyyootni Afrikaa garee biyyaalessaa Afrikaa kibbaa kan deeggarres duulli gaggeeffamaa ture. Godaantotni Afrikaa kibbaa keessa jiran hanga kibxata dhufu waxabajjii 30 bara 2026tti akka biyyattii gadhiisanii ba'aniif gaggeessitoonni sochii farra godaantotaa guyyaa kaa'aniiru. Dursituun sochii godaantota seeraan alaa irratti akka hojjetu ibsee maarch jedhamu Jaasintaa Angobese Zuma ibsa kenniteen guyyaan dhumaa kaa'ame kun ni kabajamaa jetteetti. Gaggeessitoonni sochii kanaa godaantonni sanada seera qabeessa ta'e hin qabne Afrikaa kibbaa keessaa akka ba'an guyyaan dhumaa kaa'ame irratti waxabajjii 30tti jechuudha hiriirri akka gaggeeffamu beeksisaniiru. Nama kamirrayyuu miidhaa geessisuun kaayyoo keenya miti. Nuti wanti gaafannu yoo jiraate godaantonni seera alaa biyya keenya gadhiisanii akka ba'anii fi mootummaan seeruma duraan jiru akka kabachiisuuf qofa jetteetti. Ji'oota muraasa darban sochii farra godaantotaa Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee lammiileen Itoophiyaa 4 akka ajjeefaman gabaafamaa ture. Guyyaan xumuraa gareewwan sochii farra godaantotaa kibxata dhufuuf kaahan xumuramuuf dhiyaachuu isaa wajjin wal qabatee ammoo eembasiin Itoophiyaa Piriitooriyaatti argamu jimaata darbee ibsa baaseen lammiilee Itoophiyaa achi jiraniif of eeggadhaa jechuun akeekkachiisa dhaameera. Eembasiin Itoophiyaa Piriitooriyaa jiru hubachiisa waxabajjii 25 bara 2026 baaseen haala lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiru ilaalchisee mootummaa waliin walitti dhufeenya barbaachisu gochaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan Afrikaa kibbaa godaantotarra haleellaan humnaa akka hin geenye eegumsa akka taasisu ibsaa turuu yaadachuun mootummaan biyyattii guyyoota itti aananitti hojii nagaa eegsisuusaa akka cimsu ni eegamaa jedheera. Eembasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti argamu ajjechaa fi badii lammiilee Itoophiyaa irratti raawwataa jiru gaddi cimaa itti dhaga'amus hubachiiseera. Haa ta'u malee godaantota irratti haleellaan raawwatamuu akka danda'u yaaddoo jiru ibseera. Haalonni godaantota irratti gochi seeraan alaa fi haleellaan raawwatamuu danda'an akka jiran wantoonni agarsiisan ni jiru jechuun ibsa kanaan hubachiiseera. Sarbamni mirgaa fi yaaddoon nageenyaa jiraachuu ka ibsa eembasichi sababa kanaaf godaantotni Itoophiyaa biyyattii keessatti argaman sochii guyyaa guyyaa keessan haala of eeggannoo qabuun akka taasiftan jechuun hubachiiseera. Qaamolee mootummaaf gurmaa'ina hawaasaa naannoo jiran waliin hariiroo akka qabaataniifis gorseera. Qaamolee kanneen waliin odeeffannoo wal jijjiiruun gamanumaan of eeggannoo barbaachisaa akka taasisaniif eembasiin kun hubachiiseera. Ofii dhalattootni Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiran maal keessa jiru? Waa'ee nageenya isaanii hoo maal jedhu? Namoota muraasa bilbilaan dubbifneerra. Kanan jiraadhu magaalaa Johannesburg. Haala amma jiru magaalittii keessatti haala baay'ee sodaachisaadha. Ji'oota 3 darban hiriira mormii baqattoota biyya kanaa baasuu jedhu ture. Sochiin kun kan eegale durumaanii inni sun amma guddatee gara hordoftoota hedduu horachuutti kan ga'ee fi amma mootummaa biyyattii keessatti sochii ta'aa jirudha. Baqattoonni biyyoota Afrikaa marti akka ba'aniif sochii ta'aa jirudha. Sababbiin jibbiinsa godaantotaa kan uumameef keessattuu lammiileen Afrikaa gara biyya kanaa dhufanii hojii daldalaa irratti kan hirmaatanii hojii daldalaa sana immoo uummanni biyyattii hojjechuu qabu jedhaniiti kan yaadanii naannolee baadiyyaa irratti illee godaantota kan hojjetaa jiru. Hojii kana hojjechuu qabna, hojii nu harkaa saamaniiti kan jiranii, hojii uummanni biyyattii hojjechuu qabu godaantonni nurraa fudhatanidha kan jedhanii. Akkasumas immoo seera dhabdummaa biyyattii keessatti mudachaa jiruu fi babal'achaa jiru sababni godaantota jedhaniiti kan yaadan. Keessattuu Johannesburg, Durban kutaalee biyyattii hunda keessa kan jiranii lammiileen Itoophiyaa baay'inaan daldala irratti hirmaatanii kan jiranii. Mootummaan illee baqattoota gara
haalli itti adamsaa jirutu jira. Waraqaa gaafachuu baqattoota biyyatti deebisuu irratti illee hojjechaati kan jiru. Deebii mormitoota kanaa deebisuuf jecha baqattoota qabee biyyatti deebisuu jira. Waraqaa eeyyamaa gaafachuutti jira. Kanarraa kan ka'e baqattoonni biyyoota garaagaraa hedduun rakkoo keessa kan jiranii kan mootummaan qabee biyyatti deebisee hedduutu jira. Fakkeenyaaf lammiileen Maalaawii, Zimbaabuwee mootummaan biyyatti deebisee hedduutu jira haga amma. Doorsisni lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiru keessattuu naannolee baadiyyaa irratti warreen daldala shaqaxaa irratti bobba'anii jiran baadiyyaa keessatti naannolee magaalaa xixiqqoo jechuudha. Saaminsatu jira. Isaan immoo sodaa isaan irraa ka'ee gara magaalaatti kan dhufaatii jiranii. Wanni jiru oduu naannoo meefee jirra nuti naannoo meefee har'aaf wanni dhufe hin jiru meefee galma chaayinaa guddaa jira diraagan kan jedhamu chaayinaa mool kan jedhamu bakka itti raabsanu namni keenya achi dukkaana qaqqabaa namni achi keessa hojjetullee akkaan baay'eedha. Naannoo sana dhufanii yennaan ol hin seenne dhufanii yennaan cufanii manatti galanii biraa babbanaadha. Taawona bakka GP jedhamu bakka namni keenya baay'inaan shoppa qabuu fi namni keenya baay'inaan dalagu poolisiitu keessa yaa'aa warri security raayyaa waraanaallee jijjiiranii kana yennaan isaan ittiin siqne namni sodaatee cufee jijjiira kabanees hin jira garuu gabaan hin jiru. Bakka adda addaa immoo hiriira jira Soweetoo kana bakka adda addaa hiriira jira garuu haga wanaa namni jarri ajjeesan yookaan kan jarri shoppa saaman yookaan immoo kan miidhaa dhaqqabsiisan hin jiru. Sa'aan egaa amma kana booda yoo dhaqqabillee maaliif reef manaa babba'aa jiranii